Baga dhuftan arraan tana kan ilaaluuf deemnu namni afaan Ingiliffa hin beekne tokko dura maal barachuu qaba kan jedhu ilaallaa jechuudha. Viidiyoo tana hanga xumuratti yoo kan ilaaltan tahe waan guddaa irraa barattan haasawa keessan isa jalqabaas arrumarraa akka eegaltan abdiin qaba. Okey, gara waan dhufneef itti haaseennu. Jalqabagaa namni afaan Ingiliffaa hin beekne tokko dura maal barachuu qaba kan jedhuuf deebisaan isaa English pronoun kan jedhu beekuu qabaa jechuudha. English pronoun jechuun akka afaan keenyatti bamaqa isa jennuun sanii jechuudha. Bakka maqaa bu'ee kan tajaajilu jechuudha. Isaanis bakka torbatti qoodamu. Kan jalqabaa I, san booda you, he, she, it, we, they kan jedhamanidha. I kan jedhu yoon fayyadamna jettan waa'ee keenyaa yeroo haasofnu I fayyadamna jechuudha. Kan lammadaa you'dha. You kan fayyadamnu waa'ee ati yeroo nama tokkotti haasoftu. Ati jettee yeroo maqaa isaa dha'uun barbaanne ati akkasi ati akkana jettee yeroo itti haasoftu jechuudha. Kan biraa nuufi namni tokko yeroo taa'ee wajji haasa'u waa'ee nama biraa yeroo haasofnu yoo namni nuti haasofnu dhiira ta'e he jennaa jechuudha. He jettee haasa'u eegaltaa. Wanni nuti haasofnu yoo nama dubaraa ta'e she jettee haasa'u eegaltaa. Wanti sun yoo nama hin taane it jettee eegaltaa jechuudha. Kan biraa we'dha. We'n immoo nuti bakka takka teenyee waa'ee keenyaa yeroo haasofnu we jennee haasa'u sana eegallaa jechuudha. Inni xumuraa they kan jennudha. They'n tuni waa'ee isaanii waa'ee nama biraa yeroo haasofnu jechuudha. Okay, inni arra irratti xiyyeeffachuu barbaannu isa I jettu tana afaan Oromootiin I jennee dubbannaa jechuudha. I jechuun hiikaan isaa ana jechuudha. Anaan kun waa'ee keetii yeroo haasoftu ana jetteeti ani jettee haasa'u eegaltaa jechuudha. Waa'ee keenyaa kana immoo yeroo haasofnu karaalee sadiin ibsachuu dandeenya. Haasawuma afaan fedhee keessatti namni karaa sadi qofaan haasawa. Isaanis kan jalqabaa waan ammaa yeroo haasofnu, kan itti aanu waan fuulduraa yeroo haasofnuu fi inni xumuraa waan darbe yeroo haasofnu jechuudha. Arra bal'inaan akkuma reefu isiniin jee kan irratti xiyyeeffannu waa'ee keenyaa I jennee fayyadamnee akkamitti yeroolee sadeen tanaa wal qabsiisnee haasofna. I'dhaa fi waan ammaa akkamiin wal qabsiiseetiin haasawaa. I fi waan fuulduraa akkamitti wal qabsiisee haasawaa. Ammallee I yookiin ana isa jedhu waan darbee wajji wal qabsiisee akkamittiin haasawaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Okay, waa'ee keenyaa waan ammaan tanaa yeroo haasa'u barbaannu maalii fi maal walitti finna? Jalqaba I fi am kana walitti finnaa jechuudha. San booda verbii yookiin jecha gocha ibsu tokko finnee asitti itti dabaluu qofa. San booda I am waan jechuu barbaannu san finnee itti guutuu qofa. Akka fakkeenyatti jechoota sadeen wal faana isin agarsiisu kana hiikaa isaa haa ilaallu dura. San booda hima irraa ijaarraa jechuudha. Sad, sad. Sad jechuun gadda yookiin gadduu jechuudha. Eating, eating. Eating jechuun nyaachuu jechuudha. Listening, listening. Listening jechuun dhaggeeffachuu jechuudha. Okay, himni jalqabaagaa kan ilaaluuf deemnu isa kana. I'm eating jennee dubbifnaa jechuudha. I am eating kan jedhu gabaabsinee yeroo dubbannu akka nama afaan sanirra dhalatetti yeroo haasofnu I'm eating jetta jechuudha. I am eating jettee hanga ing sanirreen baastu jechuudha. Salphumatti gabaabsitee maal jettaa? I'm eating akkuma afaan Oromootiin cinaa jiru kanatti jechuudha. Diimaan kun afaan Oromootiin isa barraa'edha. Nyaachaan jira jechuudha hiikaan isaati. Kan biraa I'm listening. I'm listening. I am listening kan jedhuutu gabaabbate yeroo
barraa'u yookiin immoo yeroo haasofnu yeroo jennu jecha san I'm listening jennaa jechuudha. I am listening kan jedhu I'm listening jenneeti sagaleessinaa jechuudha. Hiikaan isaa dhaggeeffachaa jira jechuudha. Kan biraa I'm so sad. I am so sad kan jedhu gabaabbatee akka nama afaan sanirra dhalatetti yeroo dubbannu I'm so sad. I'm so sad jettaa jechuudha. Akkuma agartan kana. Hiikaan isaa hedduun gadda jechuudha. Yeroo gadda kee ibsachuu barbaaddu. So asirratti salphumatti isin yeroo waa'ee keessanii haasa'uu barbaaddan I fi am walitti fiduudhaan jecha tokko hiikaa isaa barbaaduudhaan jecha waan yeroo san itti haasa'uu barbaaddan tokko fiddanii asirratti dabaluu qofa. I am doing godhaan jira jechuu barbaadde. I'm sleeping rafaan jira jechuu barbaadde. Waan feetan asirra fiddanii dabaluudhaan hima if danda'e ijaartanii nama tokko dubbachuu dandeessanii jechuudha. Kana fakkaata. Okay, akkuma isa kan reefu yeroo waa'ee keenyaa waan fuulduraa haasa'uu barbaannu maal godhuu qabna? Jalqaba irratti I finneeti will itti dabala. Will kan jedhu kun waan fuulduraa yeroo ibsannu yeroo hunda will kan jedhu itti godhuu qabna jechuudha. I irratti finnee will dabala. Will booda maal itti dabala? Jecha tokko finnee asirratti dabaluu qofa. Jechi sun verbii ta'uu qaba. Verbii jechuun gocha kan agarsiisu. Jechuma ta'ee kan gocha agarsiisu ta'uu qaba jechuudha. Okay, akkuma isa reefuu san jechoota muraasa, jechoota sadeen tokko hiikaa isaa ilaallee finnee as gubbatti guutuudhaan hima irraa haa ijaarru. Okay, jechi jalqabaa drink. Drink. Drink jechuun dhuguu jechuudha. Itti aanu see. See. See jechuun laaluu yookiin ilaaluu jechuudha. Right. Right. Right jechuun barreessuu jechuudha. Asirratti W hin dubbifnu. R qofa dubbifnaa jechuunis right jennee dubbifna malee right hin jennu jechuudha. Kan biraa speak. Speak. Haasa'uu jechuudha yookiin dubbachuu jechuudha. Okay, ammaan tana jechoota amma laalle kanaa fi I fi will walitti dabaluudhaan hima if danda'e tokko irraa haa ijaarru. Kan jalqabaa I'll drink. I will drink ka jedhu akkuma isa reefu gabaabsinee gisee keenyu I'll drink asirratti cinaa kaayamee jira. Inni kun al jennee dubbifna. Bakka I will jennee dirree baasnu al gabaabsineetuma jechuudha. Akkatti irra salphata jechuudha. I'll drink maaliifi dubbataan afaan sanii yookiin native speaker warri jedhamu warri afaan sanirra dhalate I will drink hin jedhu tasan dhageessu isaa kana jedhu I'll drink jedha malee I will drink hin jedhu saniif kanarratti shaakaluu qabnaa jechuudha. I'll drink afaan oromootiin cinaa jira akkuma isa kan reefuuti. I'll drink maali hiikaan isaati nin dhugaa jechuudha. Maali waan fuulduraati nin dhuga ganaan dhugne dhuguuf deemaa jechuudha. Kan itti aanu I'll see. I will see kan jedhu yeroo gabaabbatu I'll see isa diimaa kana laaluu dandeessanii jechuudha afaan oromootiin madditti kan barraa'edha. Hiikaan isaa nin ilaalaa jechuudha. Waan tokko laaluu barbaadda nin ilaala gana ilaalle tasa laaluuf deemtaa jechuudha. I'll see jetta. Kan biraa I'll write. I will write kan jedhu ture yeroo gabaabsinee barraa'u I'll write. Daftee jettaa jechuudha. Hiikaan isaa nin barreessa. Ganaan barreessine barreessuuf deemtaa jechuudha. Wilii fayyadamtee jechuudha. Kan xumuraa I'll speak. I will speak kan jedhutu I'll speak. Nin dubbadha yookiin nin haasawa nin dubbadha jechuudha. Ganaa dubbadha. So
isinilleen akkuma kanarratti hundaa'uudhaan I fi will erga walitti fiddanii jecha feetan verbii kan ta'e waan fuulduraa yeroo haasa'uu barbaaddan jecha feetan soqxanii yookiin barbaaddanii asirratti dabaluudhaan waan fuulduraa haasa'uu ni dandeessanii jechuu shakkii takka malee. Fakkeenyaaf jecha I fi will kanatti jecha fedhe fakkeenyaaf yooniin deemuu barbaade jecha deemuu jedhu barbaaduun irraa eegama. Deemuu jechuun goodha. I'll go jettaa jechuudha. I will go yookiin immoo I'll go jettaa jechuudha. Fakkeenyaaf jecha dhufuu jedhu barbaaduudhaan asirra yoo guute I will come. I'll come nin dhufaa jechuudha. Hin dhufne ganaa nin dhufa jechuudha. So jecha feetan asirra guunnaan arraa kaastanii waan fuuldura haasa'uun isiniif salphataa jechuudha. Kanumarratti hundootanii jechuudha. Okay, amma immoo waan fuulduraa haasofnee jirra. Waan ammaatis haasofne waan darbeeyoo akkamitti haasa'uu dandeenya? Inni hoo seeraa akkam qabaataa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Waan dabre yeroo haasofnu tokko I fiddee waa'ee waan dabre kan waan keenyaatiin wal qabatu yeroo ibsannu jechuu kan amma keessa jiru. Waa'ee namaa hanga ammaa ibsuun eegalle waa'ee isaanii, waa'ee ishii, waa'ee isaa kan jedhu he, she fi kanaan wal qabsiisnee tokkollee hin ilaalle hanga ammaa kan ilaalaa jirru waa'ee keenyaa jecha I jettuuf fayyadamne ana kan jedhutti fayyadamne waan dabre akkami haasofnaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Sababni isaatis waan ammaa haasofne waa'ee keenyaatiin wal qabsiisne waan fuulduraa haasofne amma immoo waan darbe akkamitti haasofna kan jedhu ilaaluuf deemna. Sun immoo salphaadha. I fi wazii walitti fiduudha jechuu jalqaba. Sanbooda asirratti verbii fiduudha ammaas akkuma isa kan reefu. Okay, eegaluu keenya dura akkuma reefu jechoota muraasa verbii haa barru. Sanbooda finnee verboota laaluuf deemnu kana asirratti galchuu qofaa jechuu. Sanbooda hima if danda'e irraa ijaaruudhaan dubbachuu dandeenya jechuu. Amma gara jechoota sanii haa dabarru. Okay. Jechi inni jalqaba poor. Poor jechuun hiyyeessa yookiin miskiina nama homaa hin qabne jechuudha. Kan biraa farmer jechuun qotee bulaa jechuudha. Kan itti aanu student barataa jechuudha yookiin barattoota jechuu dandeenya. Kan itti aanu teacher barsiisaa jechuudha. Okay, amma gara hima irraa ijaaruu haa deebinu. Akkuma reefu jenne I was jenne eegalla waan dabre yeroo haasofnu. Inni jalqabaa I fi wazii walitti finne jecha yookiin verbii poor jettu asirra fiduu jechuudha. I was poor. I was poor jechuun waan dabreedha. Yeroo dabre miskiina ture yookiin hiyyeessa ture. Amma garuu hiyyeessaa miti jechuun agarsiisaa jechuudha. Afaan Oromootiin isa cinaa jiru kana ilaaluu dandeessan jechuudha. I was miti. I was poor. Hiikaan isaa hiyyeessaan ture jechuudha. Kan biraa I was farmer. Qotee bulaan ture jechuudha. I was farmer. Qotee bulaan ture namni jedhe tokko yeroo ammaa qotee bulaa miti waan biraa dalagaa jira jechuudha. Hiikaan isaa maali? Qotee bulaan turedha. Kan biraa I was a student. Barataan ture jedha asirratti. Barataan ture. I was a student. Dafnee akkami jenna? I was a student. Barataan ture. Amma garuu barataa miti jechuu namni kun. Kan biraa I was teacher jetta. An barsiisaan ture. Amma garuu barsiisaa miti jechuu waan dabre waan ta'eef. So waan dabre yeroo haasoo barbaaddan akkuma asirraa agartan kana I fi wazii walitti fiduudhaan verbii feetan waan feetan yeroo haasoo barbaaddan asirratti dabaluu qofa isin gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf mee maaliin ture jechuu barbaaddan isin komentii jala nu kaa'uu ni dandeessan. Walumaa galatti barumsi keenya kan arraa isa kana fakkaata.
Okay, har'aan tan ammoo kan ilaaluuf deemnu waa'ee English pronoun yookiin bamaqa kan jennuun kutaa lammaffaa ilaaluudhaaf deemna jechuudha. Kutaa dabarte keessatti gaa waa'ee I yookiin immoo waa'ee keenyaa akkamitti akka haasofnu yeroo sadeenii wal qabsiisnee ilaallee turre. Kutaa kana keessatti immoo waa'ee saalarratti hundoofnee waa'ee isaatii fi waa'ee ishee, she jechuun ishee jechuudha. He jechuun immoo isa jechuudha. Kanarratti hundoofnee yeroolee sadeen sanii wal qabsiifnee akkamitti haasa'uu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. So waa'ee isaa yookiin waa'ee ishee yeroo haasofnu akkumaan tana dura jedhe yeroo karaalee sadiin ibsuu dandeenya. Maaliif jennaan waqtiileen haasa'uun ilma namaa irratti hundaa'u sadii. Kan jalqabaa isii present tense jennuun waan ammaa yeroo haasofnu jechuudha. Waa'ee isaa, waa'ee ishee yeroo ammaatiin wal qabsiisnee akkamitti haasa'uu dandeenya. Waan isaa yookiin ishee ammas waan fuulduraatii wajji akkamitti wal qabsiisnee haasofna kan jedhuu fi waa'ee isaa yookiin ishee waan dabree wajji wal qabsiisnee haasawaa kana akkamitti haasa'uu akka dandeenyu, akkamii ibsachuu akka dandeenyu. Maaliif jennaan waan dabre waan ammaatiin ibsachuu hin dandeenyu, waan fuulduraa waan ammaatii wajji ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Haasawni hundi taateelee sadeen kanarratti waan hundaa'uuf jechuudha. Waa'ee isaa yookiin waa'ee ishee waan ammaa yeroo haasofnu fakkeenyaaf maal walitti fiduu qabna. He yookiin she irratti maal idaana is daballaa jechuudha. Yookiin immoo gabaabaadhaan yookiin short formiin isaa he yookiin she gootee apostrophe jedhanii mallattoo tana s tana as keessee shis jetta. Asan booda jecha tokko qofa fiddee asirratti dabaluudha jechuudha. So osoo hima irraa ijaaruutti seenne dura jalqaba akkuma taraa tana dura wanti godhuu qabnu jechoota asirratti dabaluu qabnu hiikaalee isaa baranneeti walitti deebinaa jechuudha. Jechi jalqabaa digging jedha. Digging. Digging jechuun qotuu jechuudha. Jechi itti aanu immoo cleaning jedha. Cleaning. Cleaning jechuun qulqulleessuu jechuudha. Jechi sadaffaadha immoo maal jedha? Knocking jedha. Keen dubbifnu inni qofa irraa dubbifna. Yeroo hedduu dubbifamaan lama walitti aanee yoo dhufe gama duraatiin kan itti aanee dhufurraa dubbisuu eegallaa jechuudha malee kan inni jalqabaa hin dubbifamu jechuudha. Knocking jenna. Akka fakkeenyaaf knife gizee jennee barreessinu knife jennee hin kaanu qubeen karraa kaatii garuu knife hin jennu knife jennee eegallaa jechuudha. So akkuma san knocking jennaa jechuu kanas. Knocking jechuun dhadha'u jechuudha. Hulaa yookiin immoo wama ta'e dhadha'u jechuudha jechuudha. Okay, mee fakkeenya isa jalqabaa kana haa laallu. Maal jedha inni jalqabaa? He's digging jedha. He's digging. He's digging afaan oromootiin asitti barraa'ee jira jechuu cinatti. He's digging. Maal jechuudha? Inni qotaa jira jechuudha jechuudha. Boolla ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a, qotaa jira. He's digging. He is digging ka jedhu gizee gabaabfamee barraa'u he's digging jetta jechuudha. He's digging. He is digging ka jedhu he's digging jennaa jechuu salphumatti. Jechi itti aanu yookiin himni itti aanu she's cleaning jedha. She's cleaning. Kuni she is cleaning jennee kan yaamnu sana warri afaan sana irratti dhalate yookiin immoo native speaker warri jedhamu she's cleaning jedha malee she is cleaning ka jedhuun agartuu jechuudha. So practice yookiin immoo shaakala godhaa yeroo deemnu nuuf galaa jechuudha. Asirratti cinatti kaayatiin jira. She's cleaning jettee dubbistaa jechuudha. Hiikaan isaa maali? Isheen qulqulleessaa jirtii jechuudha. Kan biraa he's knocking. He's knocking. He is knocking kan jedhu he's knocking. He's knocking jennee keenyaa jechuudha. Hiikaan isaa inni dhadhahaa jira. Maal dhadhahaa jira? Hulaa dhadhahaa jira jechuudha. So isinis waa'ee isaa yookiin waa'ee ishee haasa'uu yeroo barbaaddan he yookiin she jettanii akka asirraa agartan san booda is itti dabaluudhaan jecha waan haasa'uu barbaaddan asuma irratti dabaluu qofa isin gaafataa jechuudha. Fakkeenyaaf isheen
dhufaa jirti yoo jechuu barbaadde she is coming. She's coming jetta jechuu gabaabsite. So isin immoo keessan akkamitti akka uumuu dandeessan komentii jala nuu kaayaa. Jecha tokko hima akkanaa kana kan mataa keessanii ijaaraati komentii jala nuu kaayaa isin jennaa jechuudha. Okay, inni itti aanu immoo waa'ee isaa yookiin he kan jennu fi waa'ee ishee yookiin she kan jennu waan fuulduraatti wal qabsiisnee akkamitti haasa'uu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf formulaan isaa yookiin immoo akkaataan itti fayyadama isaa he yookiin she fiddee maal godhuudha? Will itti dabaluudha jechuudha. San booda akkuma tana duraa jecha fiddee asirra keenyaa jechuudha. Jechuma waan haasa'uu deemtu sanii wal qabatu jechuudha. So akka fakkeenyatti jechoota sadan takkoon haa wal barru san booda jechoota san finnee kanaa walirratti ijaarree himeef danda'e irraa haa ijaarru jechuudha. Jechi jalqabaa gaa pay jedha jechuudha. Pay jechuun immoo kafaluu jechuudha. Jechi inni itti aanu visit jedha. Visit jechuun daawwachuu jechuudha. Jechi inni itti aanu immoo call jedha. Call jechuun yaamuu yookiin dawwaluu jechuudha. Bilbila ta'uu danda'a. Jechi inni xumuraa happy jedha jechuudha. Happy. So amma gara hima irraa ijaaruu fi itti fayyadama isaatti haa deebinume. Okay, jechi yookiin himni jalqabaa kan ijaaruu dandeenyu he will pay you. He'll pay you. Akkuma asirra garuu akka jarri itti dubbistutti yookiin akka native speaker yookiin namni irra dhalate dubbistuttis dubbisuu danda'uu qabnaa jechuudha. Yookiin immoo namni afaan san dubbatu akkana yoo si dubbate ati he will pay you ka jedhu qofa yoo kan beektu ta'e he'll pay you ka jedhu yoo sitti dhufe beekuu dhabuu dandeessaa jechuudha. Saniif akkamitti akka isaan dubbatanis beekuun dirqama jechuudha. He will pay you jedha. Dafnee yeroo jennu ariitiidhaan he'll pay you asirra jira. He'll pay you. Hiikaan isaa maali? Inni siif kafalaa jechuudha. Kafaltii kafalamuu deemu siif kafala. Ganaa siif hin kafalle yookiin wilii siif hin kafalle siif kafaluu deemaa jechuudha. Waan fuulduraa agarsiisaa jechuudha. Inni itti aanu he'll visit the park jedha. He will visit the park jedha. Walirratti yeroo jennu he'll visit the park. He'll visit the park. Maali hiikaan isaati inni paarkii ni daawwata kan jedhu jechuudha. Kan itti aanu he'll call you. He'll call you. Akkami jenna? He'll call you. Walirratti yeroo jennu he'll call you. Inni silaa kan ture jechi akkamii gabaabsamee bataa'e malee he will call you. He will call you kan jedhu yeroo gabaabsamee taa'u yookiin irra caalatti kan addunyaan itti fayyadamtu he'll call you kan jedhu dhageessa malee he will call you kan jedhu hin dhageessu jechuudha. Yeroo hedduu kan rakkoo nutti ta'u kanaa jechuun namoota afaan san dubbatu dhagahuu kan nu dadhabsiisu yookiin akka hin dandeenye nu godhu isa jechuudha. Inni hiikaan isaa maali? He'll call you jechuun he'll call you jechuun inni siif bilbila. Okay, isaa wal qabsiisnee haasoo jirra. Akkuma kana asirratti he kan fayyadamne yoo saalli dubara ta'e sheedhaan bakka buusuu jechuu waan biraati miti. Asirratti he'll pay you ka jedhe inni siif kafala ka jedhu she'll pay you. Asirratti immoo he will visit ka jedhu he'll visit the park kan jedhu she'll visit the park jennaa jechuudha. Isa kana immoo he'll call you ka jedhu she'll call you jennaa jechuudha. Inni xumuraa he'll be happy. He'll be happy. Asirratti cinaa jira jechuudha. He'll be happy. Inni gammadaadha jechuudha yookiin gammaduuf jiraata. Waan fuulduraatti wanni haasawaa jirru waan ta'eef he'll be happy yookiin immoo he will be happy kan jedhu gabaabsinee yeroo keenyu he'll be happy. He'll be happy. So isin kanarratti hundaa'uudhaan asirrattis kan mataa keessanii irraa ijaaruudhaan komentii jala nu kaa'uu dandeessanii jechuudha. Waanuma irratti haasa'uu barbaaddan tokko yookiin jechuma haasa'uu barbaaddan tokko filattanii fiddanii as keessa galchuu jechuudha. She waa'ee isaati moo waa'ee isiitiin haasa'uu deema kan jedhu adda baafta.
san booda waan fuuldura haasa'uu deemta yoo ta'e san booda jecha tokko qofa si barbaachisaa jechuudha. He yoo amma hiidhaan kan deemnu waa'ee isaatiin kan deemnu ta'e he will do inni ni godha jechuudha. Fuuldura godhuuf deemaa jechuudha. Yoo ishee ta'e she will do, she will do, she'll do jenna jechuudha yookiin immoo he'll do. So baay'ee salphaadha. Kan mataa keessanii ijaaraadha. Komentii jala kaa'aa isiniin jennaa jechuudha. Okay, inni xumuraa immoo waa'ee isaa yookiin waa'ee ishee yeroo haasa'uu barbaannu wanti haasofnu immoo waan yeroo dabarteetiin kan wal qabatu yoo ta'e maal godhuu qabna? Formulaan isaa kan jalqaba irratti beekuu qabnu maali? He yookiin immoo she ta'uu danda'a. Lameen irraa kan sitti tole yookiin immoo kan haasa'uu deemtu siitu beeka. So lameen keessaa kan sitti tole fiddee waziitti dabaluu jechuudha. Booda jecha barbaadde fiddee asirra keessaa jechuudha. Okay, saniifuu jechoota muraasa tokkoon wal barree ammas walitti haa deebinuu jechuudha. Jechi jalqabaagaa sick jedha. Sick. Sick jechuun dhukkuba jechuudha yookiin dhukkubsataadha. Jechi itti aanu tailor. Tailor jedha. Tailor jechuun nama huccuu hodhuu jechuudha. Kan itti aanu hairdresser. Hairdresser. Hairdresser jenna jechuudha. Hairdresser jechuun nama rifeensa tolchu yookiin rifeensa ciru yookiin immoo rifeensa namaaf tolchu jechuudha. Jechi inni xumuraa butcher jedha. Butcher. Asirratti butcher jenneen dubbifnu. Butcher jennatiin hin dubbattu jechuudha. Okay, ammaan tan ammoo jechoota laalle kana hima haa irraa ijaarru. Himni jalqabaa she yookiin he was sick. She was sick yookiin immoo he was sick jechuu dandeessa. Lameen keessaa kan sitti tole yookiin immoo haasawaa yeroo sana haasawuu jirtu irratti hundaa'eeti. He was sick inni dhibamuu ture amma dhibamaa miti jechuudha. He was sick yeroo jennu. She was sick yeroo jennu isheen dhibamuu turte amma garuu dhibamtu miti jechuudha. Hiikaan isaa kana fakkaata. Jechi yookiin himni itti aanu he yookiin immoo she was a tailor. She was a tailor. Isheen tailorii yookiin nama huccuu hodhu turte jechuudha. Namni huccuu hodhu akka loqota naannoo keessanitti maal jedhamame? Komentii jala nuu kaa'aa. Nama huccuu hodhu jennee ibsurra jecha kanaaf hiikaa isaa afaan Oromootiin maal jechuudha? Ni beeknaa jecha kana. Tailor jechuun nama huccuu hodhu jechuudha. So she was a tailor. Yookiin immoo isaa waa'ee isaa yookaan haasofnu ta'e waan dabre keessatti he was a tailor. Inni nama huccuu hodhu ture. Huccuu hodhaa jechuus ni dandeenya jechuudha. Okay, hiikaan isaa akkuma agartan kana. Asiin immoo akkaataan itti jecha san jennu as maddii jira. Himni itti aanu she yookiin immoo he was a hairdresser. He was a hairdresser. Inni yookiin isheen nama rifeensa ciru yookiin nama rifeensa tolchu ture yoo waa'ee isaa ta'e ture. Waa'ee ishee yoo ta'e turte. She was a hairdresser. She was a hairdresser. Isheen nama rifeensa tolchu turte jechuudha. Amma immoo rifeensa san tolchaa hin jirtu. Himni itti aanu she yookiin immoo he was a butcher. He was a butcher. Yookiin immoo she was a butcher jechuu dandeenya jechuudha. Akka isin hin dhibneef jecha ammallee akkanatti maddii taa'ee jira jechuudha. She yookiin he was a butcher. Inni nama mana sugiyyaa dalagu jechuudha. Sugiyyaa naannoo takka takkatti nama mana sugiyyaa jechuun mana foonii jechuudha. Mana foonii keessa nama foon ciree namaaf kannu jechuudha. Mizaadee namaaf kannu maal jedhaniini? Butcher jedhaniin. Butcher. Okay. Yeroo takka takka you are a butcher yoo siin jedhan arraba jechuu yeroo sanitti. So butcher jechuun nama foon cicciruu yookiin foon cicciree nama gurguruu jechuudha. So isinis kana wal qabsiistanii hima mataa keessanii jecha tokko tokko komentii jala nuu kaa'adha. Mee hima mataa keessanii kam ijaaruu dandeessan? Akka fakkeenyatti yoon yeroo dabre keessatti waa'ee isaa haasa'uu barbaade
he was rich yoon jedhe maal jechuudha? He was rich, inni tujjaara yookiin immoo nama qabaataa ture jechuudha. Amma garuu maali? Poor ta'uu danda'a, miskiina ta'uu danda'a yookiin dhabaa ta'uu danda'a jechuudha. Hima biraa yoon fedhe he fi yookiin immoo she fi wazii walitti dabalee jecha tokko laalladhe he was happy yoon jedhe inni gammadaa ture. Amma immoo gammadaa miti. He is sad, amma gaddaa ta'uu danda'a jechuudha. So isin kan mataa keessanii ijaarrachuudhaan shaakaluudhaan fooyyessuu dandeessuu jechuudha. Okay, ammaan tan ammoo gara exercise yookiin immoo gara gilgaalaa haa dabarru jechuudha. Waan amma laallee kana nuuf gale moo nuuf hin galle jechuu adda baafachuudhaaf jechuudha. So waa'ee present tense yookiin immoo taatee ammaa yeroo haasofnu gaafii tokkoffaa maal jedha? He dash jedha. He bakka banaa jechuudha. Digging jedha. Akkam jenna waa'ee ammaa yoo ta'e wanti haasawaa jirru A is jenna moo B will jenna moo C was jenna? Deebisaan keessan maal ta'a? Sakandii 3 keessatti deebisaa. Deebisaan isaa Eedha. Waa'uma presentii yookiin waan ammaa ta'ee gaafii lammaffaa jechuudha. Waan ammaa yeroo haasofnu she bakka banaa yookiin blank space A was cleaning jenna moo she is cleaning jenna moo birra kan jiru C she will clean jenna. Kana keessaa deebisaan isaa kam ta'a? Sakandii 3 ammas. Deebisaan isaa Bidha. Waan fuulduraa keessatti gaafii sadaffaa jechuudha. Waan fuulduraa yeroo haasofnu yookiin future tense keessatti he iddoo duwwaa yookiin blank space was pay you, B is pay you, C will pay you. Kam ta'a kana keessaa deebisaan isaa? Wanti waan fuulduraati yookiin future tenseiti kam ta'a? Akkamiin fayyadamname? Sakandii 3. Deebisaan isaa Cdha jechuudha. Taatuma fuulduraa yookiin waan fuulduraa yeroo haasofnu gaafii afuraffaa jechuudha. He iddoo bakka duwwaa yookiin blank space yookiin dash visit the park. Maaltu guutama iddoo banaa kana? A is wanti haasawaa jiru waan fuulduraati asirratti waan hubachuu qabdani. A is, B was, C will. Kana keessaa kam ta'a deebisaan isaa? Waan fuulduraa yeroo haasofnu jechuu bakka kana maaltu galu qaba? Sakandii 3. Deebisaan isaa Cdha jechuudha. Amma immoo waa'ee past tense yookiin immoo waan darbee yeroo haasofnu gaafiin shanaffaan waa'ee saniiti. He bakka banaa yookiin blank space sick. He blank space sick. A was, B is, C will. Kana keessaa deebisaan isaa kam ta'a? Waa'ee darbee yeroo haasofnu jechuudha. Deebisaan isaa Eedha. Okay, gaafiin inni xumuraa gaafii jahaffaadha. Waa'ee past tense yookiin immoo taatee dabartee wal qabata. So he jee iddoo bakka duwwaa jira. A is a butcher, B was a butcher, C will a butcher. Kam ta'a? Wanti haasawaa jirru past tense yookiin waan darbe yoo ta'e kam ta'a kanaa wal qabatee jechuudha. Hanga nu galee adda baafachuudhaaf jechuudha. Sakandii 3. Deebisaan isaa Bidha jechuudha. So walumaa galatti waan irra baranne kana fakkaata. Yoo viidiyoon kun isinitti tole like, share godhaadha. Namoota ga'een biraan gahaa isiniin jenna. Nagaan tura. Namni Ingiliffa hin beekne tokko dura maal baruu qaba kan jedhudha kutaan irraa kunis. Kutaalee darban lamaan keessatti kan ilaalle waa'ee isaa fi ishii akkamitti akka haasa'uu qabnu, ammallee waa'ee keenyaa akkamitti akka haasa'uu qabnu yeroolee sadeenii wal qabsiisnee jechuudha. Maaliif jennaan haasawni nuti haasofnu hundinuu afaan kamiyyuu ta'e yeroo sadeenii wajjin addaan hin bahu. Yeroo amma keessa jirru, yeroo fuulduraatii fi yeroo dabre. Wama sadeen kana haasofnaa jechuudha. So
yeroo sadeenii wal qabsiisnee waa'ee kiyyaa akkamittiin haasawa, waa'ee isaa fi ishee akkamittiin haasawa kan jedhu bal'inaan laallee turre jechuudha. Kutaa irraa kana keessatti yeroo nuti nama tokko kallattiidhaan dubbisnu you kan jedhutti fayyadamne akkamitti yeroo sadeenii wal qabsiisnee haasa'uu akka qabnu takka takkaan fakkeenya wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma gara barumsaa seennu. So akkuma agartan you kan jedhu afaan oromootiin cinaa diimaadhaan ni jira. You jennee dubbanna. Ati jechuu danda'a, si jechuu dandeenya, isin jechuus dandeenya jechuudha. Amma hiikaalee yuudha takka takkaan haa ilaallu. Maaliif jennaan yuun kun yeroo takka takka confuse nama godha yookiin si dura walitti naqamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni dubaraa tokko yookiin namni dhiiraa tokko dubaraan yeroo kallattiidhaan itti haasa'u ati akkasii, ati akkana. You are this, you are that jettee ati kana, ati akkasii. You are so happy, you are jettee haasa'uu eegaltaa jechuudha. So yeroo sanitti namni dubaraa akkana asirraa agartan namni dubaraa dhiiraan you jedhee haasa'uu danda'a, haasa'uu eegaluu danda'a kallattii yeroo itti haasa'u. Namni dhiiraatis akkasuma dubaraan jedhuu danda'a. Kan biraa shamarri shamaraanis you jedhee itti haasa'uu danda'a. Kan biraa inni xumuraa dhiirri dhiiraan haasawa gizee itti haasa'u ati jedhee itti haasa'uu danda'a jechuudha. Okay. Kan biraa namni tokko nama lamaa fi sanii oliin you jedheeti itti dubbataa jechuudha. Isin jechuudha yeroo sanitti. Akkasuma namni tokko nama baay'eedhaan isin akkasii, isin akkana. Fakkeenyaaf kutaa teessu guutuu yookiin immoo barattoota dila taa'uun maal jedhaani isin akkasii, isin akkana jedhee haasa'uu eegalaa jechuudha. Amma immoo mee itti fayyadama isaaniitii fi fakkeenya tokko tokko wajjin haa ilaallu. Akka asirratti agartanitti let us see with some examples jedha. Fakkeenya tokko tokko wajjin yoo ilaalle irra nuuf galuu danda'a jechuudha. So wanti egaa amma haasa'uu deemnu present tense dha. Waa'ee amma gocha amma ta'aa jiruu fi waan amma deemaa jiru akkamitti yuudhaan wal qabsiisee fayyadamaa kan jedhu. Ati jechuudhaan wal qabsiisnee jechuudha. Fakkeenyaaf wanni jalqabarra goonu you kan jedhu ni barreeffannaa yookiin immoo ni fidannaa. San booda are jenneeti yuutti maal dabaluu qabnaa, waan ammaa gizee haasofnu are kan jedhu kanatti dabaluu qabnaa jechuudha. San booda maal itti daballaa? Jechuma tokko laallannee itti daballaa jechuudha. Jecha yeroo sana haasa'uu barbaannu san. Fakkeenyaaf isa kana haa ilaallu. You are the best shepherd jedha. Asirratti gabaabsinee keenya jechuudha. Maaliif jennaan aariin yeroo haasawa nama ati afaan sanirra dhalatetti haasa'utu you are hin jettuuni you're jennee haasofna. You're the best shepherd. Itti deddeebi'aa shaakalaadha. You're the best shepherd. Asirratti afaan oromootiin ni jira. You're the best shepherd. Maal jechuudha hiikaan isaati? Ati tiksee cimaadha jechuudha. Shepherd jechuun tiksee jechuudha. Akkuma viidiyoo kanarratti agartan nama hoolaa tiksuu jechuudha. So maal waliif finne yuudhaa fi are waliif finne the best shepherd kan jedhu itti finne jechuudha. Best jechuun irra caalaa yookiin filatamaa jechuudha. Shepherd jechuun tiksee jechuudha. Fakkeenyi inni lammaffaa you are a fool. You're a fool jennee dubbifnaa jechuudha. Kuni you are a fool jechuus hin dandeenya garuu nama afaan san dubbatu, nama afaan san irra dhalate yoo ta'e waan nuti jennu dhaga'uu dhabuu danda'a waan ta'eef you're the fool. You're the fool gabaabsinee jechuudha. Maaliif jennaan afaan san gizee sirriitti bartu gaggabaabsaa deemtaa jechuudha. You're the fool. You are a fool kan jedhu you're a fool jenneeti dubbannaa jechuudha. Fool jechuun asirratti nama gowwaa jechuudha. Akka fakkeenya suuraa kanarratti agartanitti
nama muka koree ifii gaditti ifii wajji muruu jechuudha. So kana fakkaata. Fakkeenya biraa you're looking ill. You are kan jedhutu akkana ta'e you are looking ill. Ill jechuun dhibamaadha, dhukkubsataa jechuudha. You're looking ni fakkaata jechuudha asirratti. Looking asirratti look jechuun laaluu yoo ta'u akka asitti akka hima kanaatitti ni fakkaata jechuudha. You're looking great. You're looking happy. Fakkeenyaaf ati gammadaa fakkaata. You're looking ill. Dhibamaa fakkaata. Waa hedduu jedhuu dandeessanii jechuudha fakkeenya keessaniin. So asirratti kun maal jedha? You're looking ill. Afaan Oromootiin cinaa jira akka itti haasoftanii. You're looking ill. You are looking ill jenna biyyatti yeroo afaan san barannu jechuudha. Garuu biyya biraa deemtanii yeroo haasoftan nama afaan san malee hin beeknetti yeroo haasoftan you're looking ill. You're looking ill. Daftanii jettanii you're looking ill. So maal jechuudha? Nama dhukkubsatu fakkaataa akkamii jetteeti nama tokko kan dhukkubu ka fakkaatu yeroo agarteetti dubbatta. Fakkeenya inni ta'anu you are tall. You're tall. Gabaabsitee yeroo jettu you're tall. Ati dheeraadha. Nama dheeraa yeroo agartu you're tall jettaanii jechuudha. Okay, amma immoo waan fuulduraa yeroo dubbannu yookiin future tense kan jennuun kana jechuudha. Akkamitti haasa'uu dandeenyaa jechuu yuudhaan wal qabsiisne. Dura akkuma agartan yuudhaa fi willii walitti daballa. Maaliif jennaan yeroo hundaa waan fuulduraa yeroo haasa'uu barbaannu will kan jedhu fiduu qabna. So you will kan jedhu walitti finne jecha haasa'uu barbaannu irratti finna jechuudha. Kun lameen waan fuulduraa akka haasa'uu deemnu waa'ee ati namicha tokko kasi dura jiru kan itti haasa'uu jirtuun waan fuulduraa haasa'uu akka deemtu ibsitee jirta jechuudha. You will jennaan san booda jecha tokko irratti finnee daballaa jechuudha. Mee fakkeenya kana haa ilaallu. Maal jedha kuni? You'll see it. You'll see it. Inni kuni gabaabsamee barraa'e. Yeroo gabaabsinu viidiyoolee darban irratti akka agartanitti apostrophe yennaani mallattoo tana as keenye elli xumuraa lameen ishii tana as itti fayyadamnaa jechuudha. You'll jennaan sammuuti. You will kan jettuutu fakkeenyaaf akkamitti dubbifamuu qaba ture. You will see it. Maaliifi you will see it jennee kan yeroo baay'een haasofne dubbataan afaan sanii akkasuma yookiin native speaker warri afaan san irratti dhalate yookiin xiqqeenya irraa barate you will see it sinin jedhu hin dhageessu yeroo akkas jedhu. Yoo ati immoo you will see it jetteen sitti kolfuu danda'a. So you'll see it jettaan jechuu dhoysuu qabda waan isaan dhoysan san. Okay, you will see it jettes ni fahama yookiin ni dhagaa understand ni godha. So haa ta'u ati gabaabsitee barachuun siif gaariidha. Sumarraa gabaabsan malee humaan goone. So you will see it jedha. Akkami gabaabsina? You'll asirratti ni jira afaan Oromootiin. You'll see it. You'll see it. Hiikaan isaa maali? Arguuf jirta yookiin arguuf teessaa jechuudha. Nam tokko yoo sodaachisuu barbaades ta'uu danda'a yookiin immoo waan abdii qabu tokko sitti himuu barbaade you'll see it. Arguuf jirta akkasiin jechuu danda'a jechuudha. Kan biraa you'll come. You'll come. You'll come. Kun maal ture? You will come. Dhufuuf jirta jechuudha yookiin immoo dhufuuf teessaa kan jedhu jechuudha. Namni kun ganaan dhufne bilbilaan itti himuu dandeessaa jechuudha yookiin immoo waan fuulduraa agarsiisaa jechuudha. Kun dhufuuf jirta yookiin dhufuuf teessa yeroo jettuun nama tokkoon kallattii yeroo itti haasoftu akka inni ganaa yookiin immoo wilii dhufuuf deemu agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyi itti aanu you'll go. You'll go jedha. You will go kan jedhutu gabaabsame you'll go. You'll go. Maal jechuudha? Ni deemta yookiin deemuuf jirta jechuudha. Kan itti aanu you'll do it. You will do it. You'll do it jennee dubbisnaa jechuudha. Godhuuf jirta yookiin godhuuf jiraata yookiin godhuuf teessa jechuudha jechuudha. Okay, amma immoo waan darbe yookiin past tense kan jennuun akkamitti haasofna you kana wal qabsiisnee jechuudha.
So kunis formulaan isaa maali yookiin immoo akkaataan itti fayyadama isaa you finnee where itti daballa where kan jedhu you where jennaa jechuudha. Yeroo kana haasawa darbe akka haasawuuf deemtu namni ati itti dubbattu sun beekee jira jechuudha. San booda jecha waan yeroo san si barbaachisu fiddee asirratti dabalta jechuudha. You were ka jedhutti jechuudha. Fakkeenya jalqabaa kanaa ilaallu. You were short. You were short. Gabaabaa turte jechuudha hiikaan isaati. You were short. You fi were waliif fide short itti dabaleera jechaan an jedhu kana jecha biraa ati asirra fidde you were tall, you were happy, you were sad. So yeroo darbe keessatti ati gabaabaa turte. Fakkeenyaaf nama dheeraa tokko agarte you were short gabaabaa turte. Amma maal jechuudha? Amma dheeraadha jechuudha hiikaan isaa kan biraa. So gabaabaa turte jechuudha. Fakkeenyi biraa you were a thief. Asirratti jecha kana akkamitti dubbifna? Thief jenna. Fixee arraba keenya fixee ilkee lamaaniin tuqne sagalee qallaa jidduu yeroo baasnu thief jennee dubbifna. Thief osoo hin taane maaliif dogoggoraa yeroo baay'ee namni barate hedduun isaanii thief jedha. Thief osoo hin taane thief jennee jechuudha. Thief. You were a thief. You were a thief. Maal jechuudha? Hattuu turtee jechuudha. So namni ati yeroo sanitti haasawaa jirutu yeroo ati itti haasoftu sanitti hattuu miti. Dur yeroo darbe takka keessa hattuu ture jechuudha. Akka amma namicha makiinaa keessa borsaa fuudhee fiigaa jiru kanaa jechuudha viidiyoo rakkaa agartan kana. So hattuu turte jechuudha jechuudha. Kan itti aanu you were a manager. You were a manager. Maal jechuudha? Ati hojii adeemsisaa turtee jedha. Namichi ati itti haasaa jirtu yeroo ati itti haasoftu sanitti hojii adeemsisaa osoo hin taane waan biraa hojjechaa jira. So hojii adeemsisaa turtee jechuudha. Fakkeenyaaf jecha right jedhu yoo itti daate you were a manager right. Ati maanejara turtee akkasiimi jechuudha. Right kan jedhu yeroo dheeressinu jechuudha. So you dhaa fi were waliif finnee jecha tokko hamni yeroo sana haasawuu barbaannu walitti finnee waan darbe haasawuu jirra jechuudha youtti fayyadamne. Inni fakkeenyi biraa you were hard worker jechuun hojii nama cimsee hojjetu nama akka malee hojii hojjetu jechuudha nama hojitti cimaa. You were hard worker. Ati hojjetaa cimaa turte jechuudha asirratti akka hiikaan isaa kana hojjetaa cimaa turte. So namni sun dur hojjetaa cimaa ture malee yeroo ati haasoftu sanitti hojjetaa cimaa miti jechuudha. So hojii dhiisee jira tahaa saniif akkas jenneeti namichi san itti dubbannaa jechuu kallattiidhaan waan darbe keessatti jechuudha. Walumaa galatti barumsi keenya kana fakkaata. Welcome to English class. Baga gara kutaa Ingiliffaa dhuftan. Har'a kan ilaaluuf deemnu namni tokko Ingiliffa yoo kan hin beekne ta'e dura maal baruu qabaa kan jedhu kutaadhaan kan ilaalaa turre. Kutaa har'aa kana keessatti immoo kan ilaallu waa'ee pronounii it jedhamuuti jechuudha. Pronouniin it jedhamu wanta nama hin taaneef kan fayyadamnudha jechuudha. Akkuma pronounoota biraa waqtiilee sadaniin wal qabsiisnee kan ilaallu tahaa jechuudha. Waqtiilee sadan yookiin yeroolee sadeen kan jennu yeroo ammaa, yeroo fuulduraatii fi yeroo darbee jechuudha. So akkuma pronounoota biraa iti yookiin pronounii it jedhamu yookiin bamaqa jennaan afaan oromootiin isa kana present yookiin waqtii ammaa yeroo ammaatiin wal qabsiisnee akkamiin fayyadamna kan jedhuun ilaalla. Akkasuma waan fuulduraa yookiin future kan jennu wal qabsiisnee akkamiin ilaallaa kan jedhuu fi xumura irratti wanta darbee wajjin pronounii it jedhamu past jedhama Ingiliffaani pastiidhaan wal qabsiisnee akkamiin ilaallaa kan jedhu fakkeenya fayyadamuudhaan kan ilaallu tahaa jechuudha. Well, wanta nama hin taane yeroo ammaatiin wal qabsiisuu jedha. Kana jechuun pronounii it jedhamtu yeroo ammaatiin wal qabsiisnee akkamitti haasofnaa kan jedhu. Formulaan yookiin immoo akkaataan itti fayyadama isaa it kan jedhu ni fiddaa san booda easy itti dabaltaa wanta haasofnu wanta ammaa waan ta'eef jechuudha. Yeroo hundaa wanta ammaa yeroo haasofnu
pronounii fedhetti aansuudhaan kan dhufuu qabu easy dha jechuudha. Then san booda asirratti inni kun gabaabsamee yookiin contraction jedhama. It is kan jedhu asirratti gabaabsinee yeroo haasofnu it is yookiin it is jenna jechuudha. Maaltu irraa ka'e I kanaatu irraa ka'e s qofa as keenya gubbarraa apostrophe kennaa jechuudha mallattoo ishee mul'atu kana. So it is jetta jechuudha. San booda maal fidda? Words jechoota yookiin jecha itti aansitee fidda jechuudha. Erga jara lameen kana walitti aansite itii fi easy walitti erga aansite jecha tokko fiddee asitti galchuudha jechuudha. Jecha asitti seenuudhaan madaalu tokko kan wanta haasa'uu barbaaddu wal qabatu jechuudha. Mee fakkeenya isa jalqabaa kana haa ilaallu. It is a snake jedha. It is a snake kan jedhu gabaabsinee yeroo dubbifnu it is a snake. It is a snake. Asirratti afaan oromootiin cinaa jira. It is a snake. Fakkeenyaaf bineensa amma viidiyoo isaa argaa jirtan kana namni tokko what is it? Maal inni kun jedhee isin gaafatu danda'a. It is a snake. It is a snake jettee deebisuu dandeessaa jechuudha. Inni jechuun maali? Bofa jechuudha jechuudha. Fakkeenyi inni itti aanu it is good. It is good. It is good ka jennu gabaabsinee gisee dubbannu it is good. Maaliif gabaabsinee yeroo hedduudha addunyaan kan itti fayyadamtu yookiin namoonni afaan kana irratti dhalatee yookiin immoo irratti guddatee akka itti fayyadamu gabaabsuu kana jechuudha. Yoo dheeressites sirraa understand ni godha garuu ati yoo gabaabsite irra faayidaa argatta jechuudha. Namicha saniifis dafee akka galuuf. It is good. It is good bakka jennu it is good. Afaan oromootiin jira. It is good. Fakkeenyaaf nama magaalaa argaa jirtan tana Minnesotaadha. Magaalaa Oromoon baay'inaan keessatti argamtu magaalaa Ameerikaa keessaa takka. So nama biyya tana keessa jiru kanaan akkami how is life here? Jireenya biyya tanaa akkami jettee yoo gaafattu it is good. It is good siin jedha. Gaariidha yookiin bareedaadha siin jedha jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu it is dangerous. Dangerous osoo hin taane dangerous. Asirratti isinii kaayatiin jira jenna. It is dangerous. Hiikaa isatti osoo hin dabarre fakkeenyaaf namni tokko ibidda argaa jirtan kanaan tuqaa fakkeenya let me touch haa tuqu yookiin immoo tuquun barbaadaa yoo siin jedhe no it is dangerous jettaan yookiin immoo leenca kana kan argitan kana nin tuqa deemeetiin harkaan tuqaa let me touch it yoo siin jedhe no it is dangerous jettaanii jechuudha. So erga kana beekne hiikaan isaa maal isinitti fakkaata? It is dangerous jechuun balaa qabaa jechuudha. Gara qabxii itti aanutti yeroo dabarru waan nama hin taane yeroo fuulduraatii wal qabsiisnee akkamitti haasofnaa kan jedhu. Wanta nama hin taane akkuma jenne itiidhaan wal qabsiisnee haasofnaa. Itii kana immoo waan fuulduraatiin akkami wal qabsiisna yoo jenne ititti weelii dabaluudha. San booda jecha asitti fiduudha jechuudha. Akkuma kan reefu contraction yookiin gabaabsinee yeroo keenyu it will kan jedhu gabaabsamee gisee kaayamu akkana. Maaltu irraa ka'e? W fi I irraa ka'e LL kan jettu qofa fidanii as kaayanii san booda gubbarra apostrophe keessa it'll jenna jechuudha. It will bakka jennu it'll jenna jechuudha. San booda jecha tokko finnee asitti dabaluu qofa jechuudha. Fakkeenya jalqabaa kanaa ilaallu. It will work jedha. It will work. Gisee gabaabsinu contraction gisee goonu akkuma agartan kana it'll work asirratti cinaa jira. It'll work kana daftee gisee jettu it'll work. So it'll work jechuun ni hojjetaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko formula herreega itti herreegan tokko si garsiisa. What do you think of this formula siin jedha. Formulaan kun maal sitti fakkaata waa'ee isaa jennaan ati maal jettee deebisuu dandeessa? It'll work. I think it'll work. Akka yaadutti hojjetuun oolu ni hojjeta jedhee yaada. Ganaa fuulduraaf jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu I don't think it'll rain.
I don't fayyadu. I do not irraa dhufe contract ta'e kunis yookiin inni gabaabsame. I don't think it'll rain. I don't think it'll rain. Asirratti I don't think jechuun ani yaadu it'll rain. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana inni kun maali? Jechi rain jedhu maali? Rooba jechuudha. So I don't think it'll rain. I don't think it'll rain jechuun waan roobu natti hin fakkaatu jechuudha. Asirraa kaasee I don't think jechuun ani hin yaadu it'll rain waan roobu natti hin fakkaatu. Walumaa galatti jechuudha. So wanti kun waan fuulduraati jechuudha. Itiin bakka kanaa maaliin bakka buute rooba jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu it'll be difficult. It will be difficult ka jedhu it'll be difficult cinaa jira it'll be difficult. Fakkeenyaaf namni tokko what do you think of tomorrow's exam siin jedha. Waa'ee qormaata boruu maal yaaddaa siin jedha. I think it will be difficult. I think it'll be difficult jettaan. Akka yaadutti ulfaatu oolu jedhee yaadaa jechuudha. Waan fuulduraati jechuudha. Itiin kun maaliin bakka buute qormaata saniin bakka buute jechuudha. Qormaanni namaa miti wanta nama hin taane gizi jennu akkana jechuu keenya jechuudha. Kutaa xumuraa irra dhufne jirra yookiin immoo qabxii xumuraa wanta nama hin taane yeroo darbeen wal qabsiisuu jedha. Kanas pronounii it jedhamu akkamittiin yeroo darbee wal qabsiisee haasawaa ka jedhu. Kana jechuun it ida'uu waziiti. Itii fi wazii walitti dabaluudhaan jecha yeroo haasawuu barbaaddu san haasawaa jirtu yookiin jecha yeroo haasoftu si barbaachisu san fiddee asirratti dabaluu qofaa jechuudha. Fakkeenya jalqabaa maaliif ilaalle? Fakkeenya jalqabaa akka jedhu it was not secret. It was not asirratti jecha not jedhu Britishonni yookiin Ingilizoonni not jedhee dubbisaa. Ameerikaanonni not jedheeti aatti dubbisa jechuudha. Not kana keessa kan feetaniif fayyadamuu dandeessanii. It was not secret. Secretii miti secret jenneen dubbisnu. It was not yookiin immoo not secret afaan Oromootiin dubbifachuu namni barbaadu akkana cinaa jira jechuudha. It was not secret. It was not secret. Kana kan jennu namni tokko how come you heard about it yoo siin jedha akkamii waa'ee sanii dhageessee siin jedha wanta haasawamaa jiru tokko irraa ati yeroo waan san dubbattu. How come you heard about it akkamii dhaga'uu dandeesse yoo siin jedhe because it was not secret. Sababni isaatis it was not secret jettaan. Maal jechuudha saniifu hiikaan isaa sababni isaatis wanti iccitii hin turre jechuudha. It was not secret jechuun iccitii hin turre. Itiin tun maali? Mistiira yookiin immoo iccitii ka jennuun bakka buute jechuudha. Saniifi wanta nama hin taane gize jennu akkana jechuu keenya jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu it was all her fault. It was all her fault. Afaan Oromootiin akkuma argitan kana it was all her fault. Kana jechuun namni tokko fakkeenyaaf it was not my mistake. It was all her fault yoo jedhe dogoggora kiyyaa miti. It was all her fault. Maal jechuudha hiikaan isaati? Dogoggora kiyya erga hin taane dogoggora eenyuti? Dogoggora isheeti jechuudha. Hundi isaa badii isheetii ture yookiin isheetu kana hunda fidee jechuudha. It was not my mistake but it was all her fault. Badii kiyyaa miti yookiin dogoggora kiyyaa miti. Kun badii isheetu kana hunda akka ta'u taasisee kan jedhu jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu it was in January 2020 yoo jedhee namni tokko fakkeenyaaf abbaa warraatii fi haati warraa tokko waliin osoo haasa'anu my son was born in February 2020 yoo jedhe mucaan kiyya kan dhalate ji'a February keessa yookiin ji'a lammaffaa keessa dhalate yoo jedhe haati warraa maal jettiin? No, it was not like that. Akkasii miti. It was in January 2020. Sun kan ta'e
Jaanuwarii yookiin ji'a tokkoffaa 2020 keessa malee jettiin jechuudha. So itiin kun amma asitti maaliin bakka bu'ee baraan bakka bu'ee jechuudha. Okay? Gurraan dhala jennaanii jechuudha ji'a Jaanuwarii afaan Oromootiin akkasi. So walumaa galatti gaa barumsi keenya kan irraa isa kana fakkaata ture. Welcome to English class. Baga gara kutaa Ingiliffaa dhuftan. Kutaa irraa tana keessatti akkuma kutaalee darban kan biraa namni Ingiliffaa hin beekne tokko dura maal baruu qabaa jennee ilaalaa turre. Kutaa irraa tanaanis waa'ee bamaqa yookiin pronounii we jedhamuti kan ilaaluuf deemnu jechuudha. Pronouniin we jedhamtu yookiin bamaqa jechuun maal jechuudha yoo jettan kan bakka maqaa bu'ee tajaajilu jechuudha. Fakkeenyaaf we ka jedhu nuti ka jedhu irraa bakka bu'e. Nutiin kun yoo studentii taane student bakka jedhu dhiifnee maqaa san dhiifnee we fayyadamnaa jechuudha nuti kan jedhu. Saniif arraan tanaa bamaqa yookiin pronounii we jedhamtu kana ilaaluuf deemnaa jechuudha. We jechuun nuti jechuu erga ta'e akkuma pronounota biraa yookiin bamaqoota kana dura darbanii waqtiilee sadaniin wal qabsiisnee ilaaluuf deemnaa jechuudha. Waqtii sadan jechuun kanneen present tense jennuun yeroo ammaatii fi past tense kan jennuun ammaas yeroo darbe, future tense kan jennee waan fuulduraatti jennee ilaalaa turre jechuudha. So waqtiilee sadan kanaan ala haasawni ilma namaa akkam baane beekamaadha. Walumaa galatti gaamee haa ilaallu fakkeenyota muraasaa wajjiinii jechuudha. Inni jalqabaa present tense kan jennuun waqtii ammaa yookiin wanta amma tahaa jirurraa haa haasofnu jechuudha. Bamaqa yookiin pronounii we jedhamtuun wal qabsiisne itti fayyadamni isaa akkami yookiin formulaan isaa akkami kan jedhu haa ilaallu durarratti. We finneeti san booda are ka jettu irratti daballaa jechuudha. Are booda jecha finnee yookiin words jedha jecha yookiin jechoota nu barbaachisu finnee irratti daballaa jechuudha. Isuma kana gaa contraction ka jedhamu jira. Gabaabsamee haasawni tokko gabaabsameeti haasawame yeroo hedduu warri native speaker ka jennuun warri afaan sanirra dhalatee fi guddatee jechuu ni dandeenya. Yeroo isaan haasawan gabaabsanii haasawanii warri afaan san barate garuu dheeresseetuma dubbisaa jechuu akkuma agartan kana. So inni kuni we're jennee dubbisna. We're bakka we are jennee dubbisnu we are jennee edda dubbisnu yookiin bakka dubbifnu maal jennee dubbisuu qabna. We're jennee jechuu gabaabsine. Mee fakkeenya jalqabaa haa ilaallu. Fakkeenyi jalqabaa maal jedha? We are almost there jedha. Gabaabsine yookiin contract goonee yeroo dubbifnu yookiin dubbannu we're almost there. We're almost there. Akkuma barreeffama kalara diimaadhaan agartan kana jechuudha. We're almost there jennee dubbisnaa jechuudha. Kana jechuun gaa achi jirraa jechuun ni danda'ama jedha hiikkaan isaa. Maal jechuudha? Okay, akkuma amma viidiyoo argaa jirtan kanaatitti namoonni asirra jiru kun namni tokko ka'ee nama kaaniin maal jedhaanii this city is very far yoo jedheen magaalaan tun hedduu fagoodha yoo jedhe no jedhaan namichi kaanii we're almost there. We're almost there. Achi geenye jechuun ni danda'ama yookiin achuma jirraa barseenne jedhaanii jechuudha. Okay. Fakkeenya inni biraa we're all together jedha. We are all together jettanii dubbisuu ni dandeessan yookiin jechuus ni dandeessan. Garuu yoo irra contract gootan irra hiikaa kannaa jechuudha. We're all together jedha. Maal jechuudha? Nuti hundi yookiin hundumti keenya waliin jirra jechuudha hiikkaan isaa. We're all together. Hundumti keenya waliin jirra. Namni tokko amma fakkeenyaaf maal jedha? I feel lonely. I feel lonely yoo jedhe kophummaatu natti dhagahamaa jira yoo jedhe no, we're all together. Don't worry, we're all together jedhaan. Omaa yaadiin waliin jirra jedhaan. Fakkeenyaaf barattoonni barattootaan yoo waliin jirra jechuu barbaade maal jedhaanii barataan tokko barataa kaaniin
Don't worry guys, we're all together. Humaa yaadina jarana. Hundinuu waliin jirra. Okay, fakkeenya biraa. We're Oromo. We're all together yoo jenne. We're Oromo. Nuti Oromoodha. We're all together. Nuti hundi keenyaa'u waliin jirra. Wal bira dhaabbannaa jechuudha. Okay. Fakkeenya inni itti aanu. We need it jedha. We need it. Asirratti aariin qabu. Aarii malees yeroo itti fayyadamnu jira jechuudha isin agarsiisa. Aarii malee pronounii we jedhamtu aarii malee yeroo itti fayyadamnutu jira. Aariin yeroo hin barbaachisne yeroo akkanaa kana jechuudha. Fakkeenyota hedduutu jiraachuu danda'a. Ammaaf isuma kana ilaallu. We need it jedha. We need it jechuun maal jechuudha? Nu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana I need it yoon jedhee anna barbaachisa. She need it ishee barbaachisa. He need it isa barbaachisa. They need it isaan barbaachisa. We need it nu barbaachisa. Jechaati deemtaa jechuudha. So akkasi fayyadamuu dandeessa. Gara qabxiitti aanu yoo dhufnu future tense jedha. Future tense yeroo fuulduraa. Yeroo ammaatiin wal qabatu finnee jirra. Amma kan ilaaluuf deemnu waqtii yookiin yeroo fuulduraa. Isa kana hoo pronounii yookiin bamaqa we jedhamtu kana akkamitti waan fuulduraatii wajji wal qabsiisnee haasa'uu dandeenya. Akkaataan yookiin structurein yookiin immoo formulaan isaa kan itti ijaaramuu qabu we jalqabarra fiduudhaan will ka jedhu waan fuulduraa kan agarsiistu verbii kana itti daballa jechuudha. Sanbooda jecha haasa'uudhaaf nu barbaachisu kan yeroo haasa'uu san barbaannu nu barbaachisu itti fidanna. Akkasitti ijaarama jechuudha himni kun. Akkuma kan reefu inni illee gabaabsamee barraa'u yookiin immoo dubbatuu dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf we will kan jettu will jennaan jechuudha. Will ni dheerata xiqqoo. Okay, will. Fakkeenya jalqabaatiin wajjin haa ilaallu. Fakkeenyaaf inni kun maal jedha? Will cook jedha. Will cook. Asirratti akkuma agartan kana jechuudha. We will cook kan jedhu gabaabsinee maal jenneeni? Will cook. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana will cook jechuun maal jechuudha? Cook jechi jedhu bilcheessu yoo ta'u will cook yeroo jennu maal goone jechuudha? Nyaata bilcheessinaa jechuudha. Okay. Fakkeenya inni itti aanu will fail jedha. Will fail. Kunoo maal jechuudha? Ni kufnaa jedha. Maalirra dhaabbatee ni kufne jechuu danda'a nam tokko. Fakkeenyaaf yoo qormaanni tokko kan ulfaatu ta'e this exam is very hard jedha barataan tokko barataa kaaniin. Qormaanni kun hedduu ulfaata. I think we'll fail jedha. I think we'll fail. Akka yaadutti I think jechuun akka yaadutti we'll fail ni kufnaa jedha. Sababa qormaanni ulfaatuuf jechuudha. Jechi fail jedhu kufuu jechuudha. Fakkeenyaaf qormaata maatirikii qabxii isaa yoo kan laaltan ta'e nam tokko A yoo fide A'dha, B, C jechaa deema, D booda maaltu jira? F C kaayamaa jechuudha. F jechuun maali? Fail ka jedhu qubee jalqabaa fudhataniiti jechuudha. So F fide yeroo jedhan fail ta'e yookiin kufee jechuudha hiikkaansaa. Okay. Inni biraa will pass. Faallaa saniitiin, faallaa failiitiin paasiin maal jechuudha? Maal jechuudha? Ni darbinaa jedha. Pass jechuun darbuu yoo ta'u waan fuulduraa haasawaa waan jirruuf ni darbina jedha. Baratuma tokko kan isa reefu kan yookiin barataan biraa barataa kaaniin maal jedhaani? This exam is very easy. This exam is very easy. Qorumsi kuni baay'ee salphaa tokko. So we'll pass yookiin immoo I hope we'll pass ni dabarra jedheetiin abdaddaa jedha. Okay. Qabxii xumuraa past tense ka jedhu irra geenya jirra. Waan darbe haasa'uudhaaf deemna willidhaan wal qabsiisnee jechuudha. Okay, structure yookiin immoo caasaan isaa akkamii? We kan jedhu finnee where itti daballaa jechuudha. Waan darbe gisee haasofnu.
Okay, whereii booda jecha finna yookiin immoo wordii finna. San booda waan barbaachisu yookiin dhaamsa dabarfachuu barbaadnu san dabarfannee jechuu waan fuulduraatiin. Fakkeenya jalqabaa kana wajjin yoo kan ilaallu tahe we were all tired jedha. We were all tired. Akkuma agartan kana we were all tired. Hundi keenya dadhabnee turre jechuudha. Erga hojii dadhabsiisaa tokko hojjette booda namni baay'een maal jettee deebisti? We were all tired. Hundi keenya dadhabnee turre. Yoom yeroo darbe keessa amma dadhabbiin qaba yeroo si dubbatu jiran kanatti. Kanatti aanu we were very busy jedha. We were very busy. We were very busy. Maal turre jechuudha? Nuti hojiin nutti baay'atee ture jedha. Akkuma asirraa agartan baay'ee hojiin nutti baay'atee ture. Busy jechi jedhu hojiidhaan xamadamuu yookiin immoo hojiin sitti baay'atu jechuudha. Fakkeenya inni xumuraa we were so excited. We were so excited. Maal jechuudha? Nuti jedha. We jechuun nuti hedduu gammannee turre. Hedduu gammannee turre yeroo darbe gammannee turre. Amma immoo gammachuun qabnu jechuu yeroo haasawaa jirru sanitti. Waan darbe agarsiisaa jechuudha. So baay'ee gammannee turre jedha. Excite jechuun hedduu gammadu jechuudha. Okay? Walumaa galatti barumsi keenya kan irraa kana fakkaata. Namni afaan Ingiliffaa hin beekne tokko dura maal baruu qaba jennee kutaa kutaadhaan qoqqoonnee ilaalaa turre. Kutaan kun immoo kutaa isa xumuraati. Kutaa xumuraa kana keessatti wanti ilaaluuf deemnu waa'ee pronounii they jedhamtuuti jechuudha. They jechuun isaan jechuudha. Waanuma hundaafuu itti seennee kan ilaallu tahaa jechuudha. Pronounii they jedhamtu tanagaa present tense yookiin yeroo ammaatiin akkasuma past tense yookiin yeroo darbee wal qabsiisuudhaan xumura irratti akkasumas future tense yookiin immoo waan fuulduraatti wal qabsiisnee fakkeenyota muraasaa wajjin kan ilaallu tahaa jechuudha. Kan jalqabaagaa present tenseedhaan wal qabsiisuudhaan ilaaluuf deemnaa jechuudha. Pronounii they jedhamtu tana are itti dabaluudhaan jecha tokko iddoo kanatti fidnee galchinaa jechuudha akkuma kanneen darbanii. So asirratti gabaabsinee yeroo jennu xiqqoo addaa jechuudha. They are ka jennu gabaabsinee yeroo jennu there jenna jechuudha. There. Mee fakkeenya asii gadii kana wajjin haa ilaallu. Fakkeenyi inni kun maal jedha? They are students kan jedhu gabaabsinee yeroo jennu they are students. They are students jennaa jechuudha. They are students kan jedhu they are students jennaa jechuudha. Akkuma barreeffamaan agartan kana jechuudha. They are students. Hiikaan isaa isaan barattootaa jechuudha. Kan itti aanu they are in the class jedha. Kanas contract goonee yeroo dubbannu they are in the class. They are in the class. Kana laaluu dandeessanii jechuudha. They are in the class. They are in the class. Okay. Isaan daree keessa jiru jechuudha. Kan itti aanu they are good people. They are good people ka jedhu contract goonee yeroo dubbannu they are good people. They are good people. Isa kana laaluu dandeessanii jechuudha ammas. They are good people. They are good people jechuun maal jechuudha? Hiikaan isaa isaan namoota gaggaariidha jechuudha. Gara kan itti aanu haa dabarru. Kan itti aanu future tenseedhaan wal qabsiisnee kan ilaallu tahaa jechuudha. Pronounii they jedhamtu tana. Future jechuun waan fuulduraa yeroo ta'u mee structure yookiin immoo caasaan himaa akkam akka ta'uu qabu haa ilaallu. They kan jedhu
idaanee maal itti idaanaa will itti daballaa jechuudha. San booda jecha itti fidnaa jechuudha. Jecha haasa'uu barbaannu san gabaabsinee yookiin immoo contract goonee kan dubbannu yoo ta'e isa kana fakkaata. Asirratti they will kan jedhu maal ta'a asirratti they'll jennaa jechuudha. Mee fakkeenya isa kana wajjin haa ilaallu. Fakkeenyi kun maal jedha? They will jump jedha. Yeroo adda babaasne jennu contract gisee goone immoo maal ta'a? They'll jump. Itti deebitanii yoo shaakaltan isiniif dhufaa jechuudha. They will jump kan jedhu they'll jump jettaa jechuudha. Akkuma agartu kanatti they'll jump. Hiikaan isaa ni utaalan jechuudha. Eenyu kan utaalu? Isaanii jechuudha. Waa'ee they haasa'uu jirra waan ta'eef. Fakkeenyi kun immoo they will clean it kan jedhu they'll clean it jennaa jechuudha. They will clean it kan jedhu they'll clean it. Okay, kana fakkaata jechuudha. Hiikaan isaa isaan ni qulqulleessanii jechuudha. Isa xumuraa yeroo dhufnu past tenseidhaan wal qabsiisuudhaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Yeroo darbee wajjin jechuu pronounii they jedhamtu. So akkuma kadabree they plus yookiin ida'u weeriidha. They jennaa yeroo hundaa waan dabree yookaan haasa'uu barbaaddu ta'e weerii itti fiduu qabdaa jechuudha. San booda word yookiin jecha itti fidda jechuudha. Jecha haasa'uu barbaaddu san. Fakkeenya kana wajjin haa ilaallu isa kanaas. Maal jedha? They were painter jedha. They were painter. Akkana dubbisna. They were painter. Irra deddeebi'aa shaakalaadha. They were painter. Isuma kana dubbisnaan ifa isiniif ta'a jechuudha. They were painter. Hiikaan isaa isaan fakkii kaastoota turanii jechuudha. Namoota harkaan fakkii yookiin suuraalee adda addaa kaasu painter jedhaniini. So isaan fakkii kaastoota yookiin namoota fakkii kaasu turanii jechuudha. Yeroo ammaa garuu suuraa hin kaasan jechuun agarsiisa himni kun. Fakkeenyi kun immoo they were living on mountain jedha. They were living on mountain. Mountain jechuun gaara yookiin tulluu jechuudha. So they were living on mountain jechuun isaan gaara gubbaa jiraachaa turan jechuudha. Akkaataa itti dubbisnu yoo kan laallu ta'e they were living on mountain. Mountain hin jennu mountain jenna jechuudha. So they were living on mountain jechuun isaan gaara gubbaa jiraachaa turanii jechuudha. Walumaa galatti barumsi keenya kan irraa isa kana fakkaata. Viidiyoo kanarraa wanta akka ni baranna yookiin nama ni barsiisa jettanii kan yaaddan yoo ta'e laayikii godhaa. Yoo namni immoo haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Namoota biraatiifis qooda yaada yoo qabaattan immoo koomentii viidiyoo tana jala nuu kaayaa isiniin jenna. Nagayaan tura.